Akkam jirtu daawwattoota keenya FIB irraa yeroo oduu rageenya jirra kan isinitti waan Daani'el Tasfaayitiin waliin tura. Ministeerri barnoota akkaataa kenniinsa bu'aa qormaataa kutaa 12ffaa bara 2013 ilaalchisuudhaan ibsa laatee jira. Qormaanni kutaa 12ffaa bara 2013 marsaa lamaan laatamuunsaa kan yaadatamu yoo ta'u akkaataan qabiinsa qabxii fi qabxiin darbiinsaas garaagara ta'uun ibsameera. Haaluma kanaan barattoota marsaa jalqabaan qormaaticha fudhatanii fi bu'aan qormaata siiviksii kan hin qabamne yoo ta'u qabxiin darbiinsaa 50% fi isaa ol ta'u ministeerichi beeksiseera. Qoramtoota marsaa jalqabaa fi qabxiin kan qabame saayinsii uumamaaf 600 keessa saayinsii hawaasaaf 500 warreen qaroo dhabeeyyiif 400 keessaa kan qabame yoo ta'u warreen marsaa lammaffaan qormaata fudhataniif ammoo saayinsii uumamaaf 700 saayinsii hawaasaaf 600 warreen qaroo dhabeeyyiif 500 keessaa kan qabame ta'uu ibsee jira. Hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa erga waggaa tokko oliif mana akka hin baane taasifamanii booda yeroo jalqabaaf mana isaanii alatti mul'atanii jiru. Odii Musaa dabalataan qindeesseera. Hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaadhaan waggaa tokko oliif mana keessatti erga ugguramaniin booda yeroo jalqabaatiif guyyaarraa mana isaanii irraa ba'uudhaan mana alatti mul'achuun dhagahameeti jira. Gaaga'ama siyaasaa hamaam Itoophiyaa keessatti mudatti hordofuudhaan mootummaan guutummaa kutaalee biyyattii keessatti dhaabbilee siyaasaa morkattootaa miseensotaa fi deeggartoota akkasumas ammoo hooggantoota siyaasaa Oromoo hedduu isaanii hidhuuf garii isaanii ammoo hidhaa manaa keessa tursiisuun isaanii kan yaadatamu yoo ta'u hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaadhaan hooggantoota siyaasaa mana jireenyaa isaanii keessatti ugguramanii hidhaa dhaabbii jala turan keessaa tokko kan ta'an ganama har'aa ammoo manarraa ba'uudhaan yeroo duraatiif gama boordii filannoodhaatti deemuun dhagahamaati jira. Oduun miidiyaalee hawaasaa gubbaa naannawaa jirtu hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaadhaan hidhaa yeroo dheeraa booda ganama har'aa hidhaa dhaabbii irraa hiikamuu isaanii tan ibsutu taatus ammoo hidhaa dhaabbii jalaa bahammoo hidhaa dhaabbii tana jalaa guutummaan guututti hin baane oduu jettu ammoo hanga ammatti qulqulleeffachuu akka hin danda'in itti gaafatamaan qunnamtii uummata adda bilisummaa Oromoo himaniiti jiru. Boordiin filannoo biyyoolessaa ammoo guyyoota muraasa dura hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaadhaan hidhaa dhaabbii jala turuu isaanii qulqulleeffachuu isaa ibsa miidiyaaleef kanneen beeksisuudhaan mootummaan saffisaan furmaata akka laatu gaafachuun isaa kan yaadatamu ta'uudhaaf aangoonni adda bilisummaa Oromoo kan akka obbo Mikaa'el Booran Kannasaa Ayyaanaam Daawud Abdataadhaam Lammii Beenyaam Gadaa Gabbisaatiif kanneen biroo ammoo ammallee manneen hidhaa guutaniiti argamu. Qondaalonni adda bilisummaa Oromootiif miseensonni dhaabichaa akkasumas ammoo deeggartoonni dhaabichaa kanneen lakkoofsaan hedduu ta'an guutuu kutaalee Oromiyaa keessatti manneen hidhaa garagaraatiif buufataalee poolisii keessatti hidhamanii kan jiranidha. Qondaalonni dhaabichaa manneen hidhaa garagaraa guutanii argaman kunniinis ammoo kanneen mana murtiitiin bilisa ja'amanii sababa qaamni nageenyaatiif poolisiidhaa ajaja mana murtii raawwachuu didaniif hidhatti hafan yoo ta'u gariin isaanii ammoo kanneen galmeen isaanii cufamee jiruuf gariin isaaniitis ammoo kanneen himanni osoo irratti hin banamin hidhamanii mana hidhaa keessatti argamanidha. Kanas ta'u san ammoo guutuu biyyattii keessatti hooggantoonni dhaabbilee siyaasaa morkattoota miseensotaa fi deeggartoonni dhaabbilee siyaasaa adda addaa hedduun isaanii hidhamanii hidharratti argamuun isaanii kan yaadatamu yoo ta'u dubbi himaan adda bilisummaa Oromoo duraanii obbo Battee Urgeessaa qondaalota dhaabbilee siyaasaa morkattoota mana hidhaa turan keessaa eega garmalee miidhaa qaamaa fi qalbiitiif saaxilaman booda guyyoota muraasa dura hidharraa gadi lakkifamuudhaan hospitaala ciisanii yaala fayyaa qondaala dhaabbilee siyaasaa morkattootaa argachaa jiran keessaa nama tokko ta'uun ni yaadatama. Ji'oota sadan dhufanitti zayitiin liitirri miliyoona 150 gara biyyaa ni gala jedhame.
Ministeera maallaqaa Obbo Ahimad Shiiden ibsa kennaniin ji'oota sadan dhufanitti zayitii nyaataa liitirri miliyoonni 100 fi miliyoonni 50 gara biyyaa akka galu ibsaniiru. Ministeerri kun gabaa tasgabbeessuu fi guyyoota muraasa keessatti zayitii nyaataa liitirri miliyoona 12.5 gara biyyaa kan galu ta'uu fi kanneen keessaa immoo liitiriin miliyoonni 4.8 gara biyyaa galuusaa himanii jiru. Magaalaa Jimmaatti balaa ibiddaa mudateen qabeenya irratti miidhaan qaqqabu poolisiin beeksise. Balichi seensaa Bishiishee irratti kan qaqqabe yoo ta'u dunkaanota uffataa fi shaqaxaa naannichatti argaman guutummaan guututti barbadaa'aniiru. Balicha to'achuuf jiraattonni magaalaa Jimmaa qaamolee nageenya waliin ta'uun tumsa cimaa gochuu isaanii Daayirektoreetii qajeelcha poolisii magaalaa Jimmaa Koomaandar Fufaa Magarsaan dubbataniiru. Sababni ka'umsa balichaa fi hangi qabeenyaa barbadaa'ee qoratamaa jiraachuu Koomaandar Fufaan himaniiru. Kanaan duras balaa ibiddaa naannoo kanatti qaqqabee qabeenya irratti miidhaa geessisuun isaa ni yaadatama. FIB irraa oduu simbiraan ga'aa turre xumurree jirra. Waliin turuu keessaniif ulfaadhaa isiniin jenna. 75-76 irratti hokee jettanii yoo nu qaqqabsiiftan oduu wayitaa'oo biyya keessaa biyya alaa argachuu dandeessu. Yaada qabdan 74-44 irratti nu barreessa. Andaaniil Tasfaayitii qophiilee afaan waliin yeroo gaarii.